Oromoo yeroo kanatti jalqabuun maaliif barbaachisa gaafii jedhu akkanatti deebisan. Nu ta'uu dadhabe malee har'aa miti jalqabame kun. Fakkeenyaaf Oromiyaa soosho-ekonomii diinagdee Oromiyaa tan qoratan naannoon kamuu tan hin goone. Naannoon kamuu tan hin goone. Waajjirri dhaabbatee diinagdeen Oromiyaa tan qoratan yeroo cimsaati. Beektonni olaanaan guguddaan akka obbo Shifarraa Hojjaamoo ikonomistii beekamoon tan gaggeessan jechuudha. Hulaa misoomaa addaan baasuudhaan qabeenyi Oromiyaa keessa jiru maali? Akkamitti qabeenya kanatti fayyadamuu dandeenya? Jedhamee waa'ee lafaa land use qorannaan tan adeemsifamaatii ture. Faayinaansiidhaan humna of gargaaru akka qabaatu. Hiyyummaa diiguudha hojiin keenya. Dhaloonni dhufu jireenya nu jiraanne keessa akka hin jiraanne godhu. Sochii kana akka waan faayidaa siyaasaa dhaaba naannicha bulchuutti warri ilaalan jiru. Kanarratti yaadi mootummaa maalii gaafii jedhuuf obbo Abbaa Dulan. Kun faayidaa siyaasaaf innaan baay'ee gaariidha. Garuu dhaabbanni dimokiraatawaa uummatni Oromoo kana hojjechuu baate hojiin qabu. Uummata kana hiyyummaa keessaa baasuu baate hojiin qabu. Biyya galii giddu galeessaatu uumnaa jennee jirra. Biyya galii giddu galeessaa uumna jennu Oromoon tan galii giddu galeessaa hin geenye eenyu gahaadha. Biyyi kun hangaa'ummoo gahaadha. Kanaaf waa'ee siyaasaa duwwaa hedduun ta'een waa'ee hiyyummaa irraa bilisoomuuti. Warraaqsi kun walamantaa mootummaa fi uummata gidduu jiru kan fooyyessaa dhufellee ta'uu himaniiru. Guyyaa tokkotti miliyoona 600 sheerii yoo bitu sheerii bite san immoo Booranas ta'ee Cinaaksanis ta'ee Beegis ta'ee Bahar Daaris ta'ee baankii galchu amantaa qaba jechuudha. Qaamoleen warraaqsa kana ija shakkiin ilaalan jiru. Maddi rakkoo kanaa maali? Obbo Abbaa Dulan deebii qabu. Waa lamarraa ka'a kun. Tokko hubannoo dhabuurraa ka'a. Tan lammataa wanni akkanaa kun hoo ta'u faayidaan isaa tantu xinnaas ta'uu danda'a faayidaan isaa tantu kamu jiraata. Nuyi uummataa fi keessumattuu dhaloota dafqa isaatiin beekumsa isaatiin deemee hojjetee yeroo hundaa ofitti amanee deemu uumuu barbaada. So kana keessatti xinnoo isaa ta'u guddaa isaa ta'u jala hulluuqanii warri argatan hulluuqaa sunaan badaa deemuuf kun akkuma amma argitan mootummaan naannoo Oromiyaa warra lafa fudhatee lafa gurguree isumaan daldalaa bahe irraa fudhachaati jira. Uummataaf deebisaati jira. Seeratti galchaati jira. Dhumarratti akkas ta'a jechuudha. So warri kun jalaa bade kana duwwaa hedduun ta'an tan morman sosochiin mootummaan godhaa jiru kana morman. Sochiin kun madaalliinsaa fedhii fi faayidaa uummata Oromooti jedhu obbo Abbaa Dulan. Warra xinnaa karaa kanaan morman hedduun ta'an ni tallaaluu qabu. Uummata Oromoo kanarraa fayyadamuudhaaf dhaaba fi mootummaa kana ijaaree mootummaa kana dhaabee isa duukaa hiriiree deeggaraa jiru kana duwwaadha. Madaalliinis isa duwwaadha. Uummata Oromoo faayidaa isaa hin tuqamuun tuqa. Fedhii isaa hin guutamuun guuta. Fedhii isaatiin ala deemuun tarkaanfii tokko deemuun hin eeyyamamu. Paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa wixineen dantaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa argatu ilaalchisee qophaa'aa jira jedhamu bifa iftoomina qabuun itti deemamuu qabaa jedhan. Manni marii paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa ajandaawwan garaa garaa irratti mari'achuun murtee dabarsee jira. Murtee kana Caala Barakaatu hordofe. Paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an mana maree waliinii hundeeffachuun hojjetaa turan. Paartileen kunneenis dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo, adda bilisummaa Oromoo ABBA, adda tokkummaa bilisummaa Oromoo, koongirensii biyyaalessa Oromoo fi paartii bilisummaa biyyaalessa Oromooti. Paartileen kunneen marii magaalaa Finfinneetti geggeessaniin ajandaa gabaasa komishinii mirgi namoomaa Itoophiyaa tibbana dhiyeessee fi haala daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee irra jiru ilaalchisuun murtee isaanii dabarsaniiru. Gabaasa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tibbana mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa guutuu miti jedhan. Mootummaan dogongora kootii rakkoo bulchiinsa gaariitu jeequmsa iddoo adda addaatti uumame fide jedhee otoo amanuu gabaasni komishinichaa faallaa kanaati tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha jechuun dogongoraa jedhan.
Tarkaanfii jeequmsaan wal qabatee humni nagaa eegsisan fudhatan qaama bilisa ta'een qoratamu akka qabus gaafataniiru paartileen siyaasaa kunneen. Gama biraatiin ammoo nagaa fi tasgabbii daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduu jiru buusuuf imalli mootummaa naannoo Oromiyaa deemaa jiru sirrii ta'us eeraniiru. Finfinnee fi Oromoon hariiroo tokko qabu kan jedhan paartileen siyaasaa kunneen gaaffii heerri mootummaa ayyamuu deebisuu dadhabuun dhimmi Finfinnee Oromoo gatii kaffalchiisaa ture jedhan. Finfinneen Oromiyaa keessa jirti. Finfinneen teessoo mootummaa Oromiyaati. Magaalaa guddittii Oromiyaati. Magaalaa federaalaati. Magaalaa Afrikaati. Magaalaa alamaati. Waan Oromoon bulcheef kana ta'uu hin dadhabu. Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uu isheen lafa Oromoo godinoota biroo jiran irraa addaa miti. Kanaafuu wixineen mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii addaa kana eegsisuuf gaafatu uummataaf ifa ta'uu qabaa jedhan. Uummanni mariidhaan seera isarratti tumamu sana beekuu qabaa isa jennu kana amma sandarlaa hin godheen beeksisa. Seerri amma wixineen kaa'amaa jira yaadni godhamaatiin hin jira jennu tokkoffaa uummata jiddugala haa godhu kan jedhaatiin hin jiru. Dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo kan bakka bu'aan obbo Getaachoo Baalchaa wixineen jedhamee miidiyaa hawaasaan tamsa'aa ture hin beeknu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti uummata Oromoo bakka buune waan ta'eef fedhii fi gaaffii uummanni gaafatu akka deebi'u gaafanne. Murteen isaa akka ariifatus hojjechuu qabnaa jedhan. Akka paartii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'uutti waliigallee waan irratti waliigalle kana bakka jirutti namni hundumtuu abbaa ta'ee qooda fudhachuu qaba. Sirnittiin kana walitti hiinuu dandeenyu deeggarfamuu qaba kan jedha sana akka jirutti fudhan. Daangaan Oromiyaan naannolee ollaa waliin qabdu dhuma bara kanaatti akka xumuramu biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa beeksise. Hooggansi olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaa fi Sumaalee Itoophiyaa jiraattota jiraatanii waliin mari'atanii jiru. Faamii Abdurrahmaan gabaasa dabalataa qopheesseera. Hooggansi olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa jiraattota godina Harargee Bahaa Anaalee Cinaqsan Baabbilee Gursumiif miidhagaa tolaa waliin mari'atan. Galmi marii waliigaltee nageenyaa dhimma daangaa mootummoota naannolee lamaaniin mallattaa'an hojiirra oolchuudha. Jiraattonni marii irratti argamanis kuufuuwwan nageenyaa kan hanqisuu malan kaasanii jiru. Kiiloo takka kiiloo lama magaalaa Bombaatii bira akkiit balama dhibba sadii gaafatee aduutti. Kanaaf jecha warra biyya miidhaa guddisuu ilmaan keenyaa nadhootii dubbatti deeggaree. Bulchaan godina Harargee Bahaa obbo Malaakuu Fanta marii kanaan ka'umsa walitti bu'insaa maqsuudhaan wal amantaa hawaasa naannolee lamaanii daran cimsuu ta'uu himanii qabiyyee waliigaltee irra kaa'ames qabatamaan hojiirra oolchuu eegaluu dubbatu. Dhufeenyi uummata lamaan gidduu jiru baay'ee sodaa of keessaa qaba ture uummanni isaan kana kan fure jechuun ni danda'ama. Keellaan guutuutti akka hin jiran amma booda keellaan jiraatu keellaa mootummoonni naannoo lamaanii hojii nageenyaatiif ni barbaachisa jedhamee yaadamuun alatti ummata kana lamaan gidduutti keellaan akka jiraachuu hin qabne irratti walii galameera. Amma booda ummanni kun walitti gurguruu walirraa bituu hojii kam keessattuu waliin socho'ee jiraachuu akka danda'u kan fure. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Komishinar Damballaash Gabra Mikaa'el waliigaltee mallattaa'ee guutumatti hojiitti hiikuuf jalqabbii milkaa'aa jedhanii rakkoo daangaa naannichaa xumura bara kanaatti furmaata dhumaa kan argatu ta'uu dubbatu. Naannoon keenya naannoo Gaambeellaa naannoo Beenshaangul Gumuz wajjinis kan wal daangessu waan ta'eef naannoo sanattis rakkoo ture hiikuuf already yeroo ammaa daangessuun daangaa bulchiisa addaan baasanii beekuuf hojjetamaa jira. Innis yeroo gabaabaa keessatti xumurame yoo xiqqaate xumura jee kanarratti waliigaltee mootummaa naannolee sadaniin kan mallattaa'uu fi naannoon sunis already ammas haalli nageenya isaa baay'ee sadarkaa amansiisaa irra ga'ee jira. Garuu immoo uummata kana walitti finnee akkaataa waliin misoomuu danda'anis haala mijeessuuf naannoo sanattis hojiin jalqabne yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramu ta'a. Sirna marii kanarratti argamanii rakkoo uumameef uummata dhiifama kan gaafatan pireezidantiin mootummaa naannoo Sumaalee Itoophiyaa obbo Abdii Muhammad Umar dhimma waliigaltee mallatteessinee qabatamaan lafarra buusaa jirra jedhan. Keellaa irraa kazii keellaa Keellaan asii fi achitti hidhame kun kanaan booda hin barbaachisu. Nageenya daangaa naannolee lamaan gidduu jirus kanaan booda humnoota nageenya naannolee lamaaniin gamtaan akka tiksanis pireezidantii Abdiin sirnicha irratti ibsanii jiru. በገንዘብ
ወይ በአለመግባባት የተጣላ ወይ እርስ በራሱ የተጣላ ግለሰቦች ኦሮሞና ሶማሌ የተጣላ አይደለም። በቃ namoonni dhuunfaa isaaniitiifis waldhaban saba Oromoo fi saba Sumaalee bakka hin bu'an. Waldhabdeen isaanii Oromiyaa keessa yoo ta'e seeraan naannoo Sumaaleettis akkasuma. Kanaan booda saba kana walitti buusuuf kan daldaalu dhumatee jira. Nageenya daangaa waliinii irratti humni nageenyaa naannoo Oromiyaa fi naannoo